waaqeffannaa keenya keessatti kitaaba keenya keessatti keessumaatii kitaaba kadhannaa kitaaba sirna galatoo yookaan siraata qiddaasee kan jennu dhaabbii halkanii siraata kitaaba saataati keessatti akkamittiin akka isaan galmeeffaman akkamittiin dubbiin Sillaasee keessatti akka isaan gabaafaman abboota keenyaa ni ilaallachuudha. Guyyaa guyyaatti sirna kadhannaa keenya keessatti kan ragaa bahaa olla ijoollee Waaqayyoo. Ortodoksii jechuun akkas. Ortodoksii jechuun kadhannaa isheetiin Waaqayyoon labsaa oolti. Kadhannaa isheetiin Waaqayyoon galateeffachaa oolti. Galata kan jennu sibahaat kan jennu yeroo nyaata nyaannee fixnu kadhannaan kadhannu jira jechuudha. Waldaa Protestaantii gaafa deemtan Meemmee Sillaasee akkamittiin galateeffatu dhageessanii beektu laata? Ijoollee Waaqayyoo. Waaqa isaanii akkamittiin galateeffatu? Yesuus qofa jedhu miti. Nuti garuu Sillaasee akkasiin galateeffan argitanii. Egaa kun sirna kadhannaa Galataa Maariyaam yeroo hundaa fi guyyaa guyyaa keessatti xiqqoo isheen keessaa fudhadhe isinitti agarsiise. Kitaabni kun kitaaba kadhannaa bariirraati kan isiniif dhiyaate. Kan biraa immoo kitaaba sa'ataatii yookaan kitaaba dhaabbannaa barii kan jedhamu jira. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo Waaqayyoon kan jaallattan isinis Waaqayyo baay'ee kan isin jaallatu biyya keessaa fi biyya alaa teessanii miidiyaa Sootoriyaa miidiyaa keessan hordofaa jirtan maqaa Waaqayyoo mootichaatiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu akkam yoona kana geessan ameen. Waaqayyo gooftaan keenya sa'aatii kana umurii keenya irratti dabalee nuuf kennee galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Akkuma beekamu kun torbeetti si'a tokko kan isiniif dhiyaatu iccitii Sillaasee dubbii amantaa keessatti maal akka fakkaatu kutaawwan adda addaa keessatti isiniif dhiyaachaa ture. Har'a akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaaneerra. Kanaan dura kutaawwan adda addaa keessatti waa'ee dubbii Sillaasee barachaa akka turreen yaadatama. Barnoota darban dudduuba deebittanii akka barattan maqaa Waaqayyootiin isin gaafachaa. Har'a akka fedhaaf akka eeyyama Waaqayyootti iccitii Sillaasee sirna kadhannaa yookaan sirna waaqeffannaa mana amantaa Ortodoksii keessatti kitaaba mana amantaa keessatti akkamittiin akka isaan gabaafaman waliin ilaaluu qabna jechuudha. Akkuma beekamu barnoonni barannu kun dubbii waaqeffannaa keenya keessatti ganamas galgalas guyyaas yeroo hundumaa itti fayyadamaa waan oolluuf meemmee sirna waaqeffannaa keenya keessatti kitaaba keenya keessatti keessumaatii kitaaba kadhannaa kitaaba sirna galatoo yookaan siraata qiddaasee kan jennu dhaabbii halkanii siraata kitaaba saataati keessatti akkamittiin akka isaan galmeeffaman akkamittiin dubbiin Sillaasee keessatti akka isaan gabaafaman abboota keenyaa ni ilaallachuudha. Egaa Waaqayyo abboota keenya irra bulee barsiisaa ture har'as anaaf isin irra bulee barsiisuun nu hubachiisuun fedhaa fi eeyyama isaa isa guddaa nuuf haa ta'u. Ni jalqabaa kadhata yeroo hundumaa Uddaasee Maariyaamii yeroo hundumaa ni kadhannaa gara Waaqayyootti ganama yeroo hunda gara Waaqayyootti ni kadhannaa. Jalqabaa kaasnee gaafa ilaallu dubbiin Sillaasee akkamittiin akka inni as keessatti gabaafame isin yaadachiisaa jechuudha. Beektuu garuu isin yaadachiisuuf wanti kun yeroo hundumaa kadhachaa waan ooltaniif achi keessatti iccitiin Sillaasee akkamittiin akka inni gabaafame garuu hubachuun nurraa ta'ee gammachuudha. Egaa kadhata yeroo hundaa galumsa irratti gaafa dubbistan kadhannaa gaafa eegaltanii yeroo jalqabaadhaa fi maal jettu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu jechuudhaan ni eegaltu jechuudha. Kanaafis waaqa tokko kan ta'an jenna. Waaqa tokko kan ta'an maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti qulqulluu fi ulfaatoo kan ta'an qulqulleettii Sillaaseetti amanuu fi kadhachuudhaan diina koo seexanaa sin ganaa jennee galla kadhannaa keenya. Kadhannaan kun kadhannaa ajaa'ibaadha ijoollee Waaqayyoo. Seexana ganuudhaan Sillaasee amanuudhaan kadhannaa keenya eegalla jechuudha. Abboonni keenya egaa sirna kadhannaa keenya keessatti akkastiin akka eegalluu fi nu barsiisan jechuudha. Sadummaa Waaqayyoo ragaa bahuudhaan waaqa tokko ta'uu isaanii immoo dhugaa bahuudhaan seexana immoo ganuudhaan kadhannaa keenya eegallaa jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Sillaaseen maqaadhaan sadiidhaa jennee akkuma dubbanne jechuudha kanaan dura. Qulqulluu kan ta'an immoo ulfaatoo kan ta'an immoo Waaqayyo gooftaan qulqulluudha. Waaqayyo gooftaan immoo ulfaataadha. Qulqulleettii Sillaasee jenna immoo tas keessatti jechuudha. Qulqulleettii Sillaaseetti amanuu fi kadhachuudhaan
ni amannaa isa immoo ni kadhanna jechuudha. Waaqa keenya waan ta'eef uumaan keenya isadha waan ta'eef laphee keenya irraatii dhugumaaf jilgeenfannaan isa amanna. Akkasuma immoo ni kadhanna jechuudha. Wanta guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessatti nu barbaachisu irraatii arganna waan ta'eef nuuf laadhu jenna. Gara biraan immoo diina keenya irraa fageessan. Seexanni yeroo hundumaa nu qoruudhaaf naannoo keenya marsee akka leencaa gaafa inni baroodu sana yaa qulqulleetti Sillaasee diina keenya nurraatii fadhu jennee kadhannaa keenya eegalla jechuudha. Kun sirna kadhannaa keenya jalqaba irratti argamudha jechuudha. Itti fufuudhaan immoo hundee amantaa irratti hundee amantaa isin maal amantuu jedhanii yoo namoonni nu gaafatan nuti kan amannu hundee amantaas maal nuun jedha hundumaa kan uume waaqa tokko kan ta'e waaqa abbaatti ni amanna samii fi lafa kan uume addunyaa mul'atuu fi hin mul'anne kan osoo hin turin dura osoo jiru addunyaa kanas kan uume jenneetu galateeffanna jechuudha. Kun kadhannaa keenya yeroo hundumaa keessa jira jechuudha. Ganama yeroo hundumaa dhugaa baana jechuudha. Waaqayyo uumaa ta'uusaa dhugaa baana jechuudha. Waaqayyo kan diina ari'u dhugaa baana jechuudha kadhannaa keenya keessatti. Kanaafuu namni kadhannaa hin kadhanne waaqayyoon hin beeku kanaaf jedhu abboonni keenya. Namni waaqeffatu tokko kadhannaa kadhachuu akka qabu maaliif kadhannaa gaafa kadhannu waaqayyoon galateeffannaa waaqayyoon jajannaa waaqayyoon waaqessina waan ta'eef jechuudha. Kanaaf abboonni keenya keessumaa abboonni 318 ሃይማኖተ አበው yookaan immoo the faith of the creed hundee amantaa kan jedhamu irratti galmeessanii nuuf kaayaniiru. Kanaan dura abboonni keenya 318 maal akka isaan jedhan ilaallee ture jechuudha. Dubbii Sillaasee abboota amantaatiin kan jedhu keessatti. Egaa hundumaa kan uume waaqa tokko kan ta'e waaqa abbaatti ni amannaa jechuun eegala jechuudha hundeen amantaa keenya. Yeroo hunda jechuudha. Wanti hundumaa iyyuu abbaadhaan uumame la. Maali ilmi immoo hin uumne maali hafuurri qulqulluun immoo hin uumne kan jenneef isaanis uumanii wanneen immoo taraammotti jechuudha. Samii fi lafa kana kan uume la. Samiis kan uume lafas kan uume. Seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gaafa dubbistan waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume jedhee akka nuuf ibsee samii fi lafa kan uume addunyaa mul'atuu fi addunyaa hin mul'annes kan uume. Inni abbaa wajjin tokko kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoositti ni amanna jedha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Ni amanna eenyutti? Waaqa abbaattis ni amanna, waaqa ilmaattis ni amanna. Argitanii waaqa abbaatti amantu jedhanii warri gantoonni akka isaan hin kaaneef itti fufee waaqayyo ilmaattis ni amannaa jedha. Waaqayyo ilmaa kun immoo akkamittiin dhalate yoo jennu ifa irraatii argame waaqa dhugaa irraatii argame akka kan dhalate malee kan hin uumamne. Dhalachuu fi uumamuu jechuun maal akka ta'e dheengadda ilaalee turre jechuudha. Akkeenya isaatiin abbaa waliin wal qixxa kan ta'e akkeenya kan jennu uumuudhaan bulchuudhaan bituudhaan kan kana fakkaatan waaqummaadhaan ilmi waaqayyo abbaa wajjin wal qixa kan ta'e isatti ni amanna. Eeshi hafuura qulqulluunoo hafuura qulqulluuttis ni amanna. Maaliif innis gooftaa keenya kan jireenya nuuf kennudha. Abbaa irraatii immoo kan bahedha. Eeyyeenu abbaa irraatii kan bahe abbaa fi ilmaa wajjin tokkichummaan ni jilgeenfannaaf ni galateeffannas. Kanaafuu asirratti qaama sadii hubachaa jirtu, maqaa sadii hubachaa jirtu. Akkasumas qaamni sadan kun immoo tokkummaadhaan uumuu akka danda'an, uumuun amala isaanii akka ta'e. Nuti immoo isaaniif gaafa jilgeenfannu abbaafis ilmaafis hafuura qulqulluuf jilgeenfachuu akka qabnu kutaanii hundee amantaa kun nutti himachuudha. Kanaafuu waaqayyo abbaan uumaadha, waaqayyo ilmi uumaadha, waaqayyo hafuura qulqulluu uumaadha. Ragaa keenyadha kun. Kana amanna jechuudha. Guyyaa guyyaatti sirna kadhannaa keenya keessatti kana ragaa bahaa oolla ijoollee waaqayyo. Ortodoksii jechuun akkas. Ortodoksii jechuun kadhannaa isheetiin waaqayyoon labsaa oolti. Kadhannaa isheetiin waaqayyoon galateeffachaa oolti. Jalqaba kan isheen lallabdu waa'ee dubbii Sillaaseeti. Isa booda itti fufuudhaan waa'ee foon uffachuu waaqayyo immoo itti fufti jechuudha. Hubadhaa. Akkasumas hundee amantaatti aanee kan jiru kadhannaan keenya akkas jedha. Yaa waaqayyo mootichaa qulqulluu jedhamtee ni galateeffamta eeyyee. Abbaa qulqulluu, ilmi qulqulluu, hafuurri qulqulluun qulqulluudha. Sadanuu qulqulluudha. Qulqulluu tokkichadha garuu. Hubadhaa. Jechi tokkittiin qulqulluu jedhamtu kun si'a sadii irra deddeebamtee waamamteetti. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa tokko kaastanii gaafa ilaaltan abbaan keenya Isaayyaas raajii guddaa tokko arginu jedha. Suraafeloonni, kirubeelonni
fuula waaqayyoo dhaabbatanii qulqulluu yaa gooftaa maccaa jechuudhaan maqaa isaa yeroo isaan jajatan nuuf katabeera jechuudha abbaan keenya Isaayyaas. Kanaafuu kitaaba sirna galatoo keenya irrattis sirna kadhannaa keenya irrattis Isaayyaas boqonnaa 6 fudhatanii abboonni keenya nuuf kaayaniiru jechuudha. Kanaafuu akkas jedhanii immoo itti fufu galanni keessa samii fi lafa irratti kan guutedha. Bakkaan kan qoodame miti. Samii irras jira, addunyaa kanas jira. Addunyaa alas immoo jira, addunyaa keessas jira. Kanaaf ati yeroo hundumaa qulqulluu kan taate yaa Kiristoos siif sagannaa. Jilgeenfannaan siif ta'a. Ati waaqadhas namas waan taateef. Akka Ariyoosii ati nama qofa siin hin jennu waaqas namas waan taateef siif jilgeenfannaa. Ati naatoos abbaan keenya maal jedhe sirratti? Yaa Ariyoosii ati Kiristoosiif jilgeenfata taanaan nama dhuunfaa waaqessaa jirta kaayii maaliifi nama qofa jettee waamaa waan jirtuuf jedhaan. Inni garuu waaqa keenyas waan ta'eef ni jilgeenfannaaf jechuudha. Akkasuma arjaa abbaa kee eesamii wajjin si jilgeenfanna. Abbaa keefis ni jilgeenfannaa jechaa jira. Si qofaaf miti abbaa keefis ni jilgeenfannaa. Fayyisaa kan ta'e hafuura qulqulluu wajjinis siif sagannaa. Siif jilgeenfanna laphee keenya irraa kaanee siif jilgeenfannaa nuun jedha. Gara addunyaa kanaatti dhuftee nu fayyistee ta'uu jira. Fedha isaatiin abbaan fedha isaatiin ilmi fedha isaatiin hafuurri qulqulluun immoo fedha isaatiin tokko waan ta'eef Waaqayyo ilmi addunyaa kanatti dhufe addunyaa kana fayyiseera. Kanaafuu kun asirratti galata tokko akka isaaniif kennamu Sillaaseen galata tokko akka qabu nutti himaa jira jechuudha. Inni biroon ammas kadhannaa yeroo hundaa keessatti maal jedhu abboonni keenya tufanii kutaa kana keessa deemaa ilaaladhaasin abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluu fi sagada tokkitti nan sagadaa hubadhaa. Sagada meeqa? Sagada tokkitti nan sagada. Eeyyeeno maqaa sadii yoo waamneyyuu abbaa ilma hafuura qulqulluu yoo jenneyyuu sagada tokkitti sagannaaf. Tokkitti tokkollee miti laa tokkitti jechuun bakka bu'aa kan hin qabne jechuudha. Waaqayyo gooftaan tokkodha waan ta'eef. Seera keessa deebii boqonnaa 6:4 kanaan dura akka dubbannetti yaa Israa'el dhaga'i uumaan kee Waaqayyo tokkodha. Efesoon 4:5 gubbaarrattis gooftaa tokko jedha. Gooftaa tokko kanaaf sagada tokkotu barbaachisa jechuudha. Garuu abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jennaan jechuudha. Kunoo sirna galatoo keenya keessatti waaqa tokko jennaan jechuudha. Tokko yommuu ta'an immoo sadii. Maal akkamittiin sadii waaqessi tokko kan jenneef tokko yommuu ta'an sadiidha. Sadii yommuu ta'an immoo tokko kan ta'an. Qaama sadii yommuu ta'an waaqummaan tokko kan ta'aniif nan sagadaa jennaan jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa akkasii Waaqayyo nuuf kennuudhaaf dhugaa. Yeroo hunda Sillaasee akkasitiin galateeffachaa oolla jechuudha. Sillaaseedhaaf jilgeenfachaa oolla jechuudha. Namni yeroo hundumaa kana dubbisu, yeroo hundumaa kana kadhatu ijoollee Waaqayyoo Sillaasee wajjin walitti dhufeenya guddaa qaba. Sillaaseen abbaasaa, Sillaaseen haadha isaa ta'aaf, inni immoo ilma isaanii ta'aaf jechuudha. Eeyyee dhugaadha ilma isaadha nuti. Ilma Waaqayyooti, ijoollee Waaqayyooti. Sababiin isaa Sillaasee irraa cuuphaan dhalanne irra waan ta'eef. Cuuphaatiin dhalanne irra waan ta'eef. Inni biroon galata kan jennu, sibahaat kan jennu yeroo nyaata nyaannee fixnu kadhannaan kadhannu jira jechuudha. Sibahaat la'aaf, sibahaat la'walli, sibahaat la'manfas qidduus. Abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u. Si'a sadii irra deddeebiin jira jechuudha. Si'a sadii. Maaliif sadii? Kabajni isaanii guddaa waan ta'eef. Abbaaf galanni haa ta'u. Eeyyeenu samii fi lafa kana kan uume isaaf galanni haa ta'u. Ilmaafis galanni haa ta'u. Fedha abbaatiin dhufee kan nu fayyise isa waan ta'eef isaaf galanni haa ta'u. Yeroo hunda galata barbaada Waaqayyo gooftaan. Abbaa keenya Iyyoob yaadadha. Qabeenyi hundi jalaa dhume ijoolleen jalaa dhumte Waaqayyoof galanni haa ta'u jedhe. Hubadhaa galata akkasii kenneef Sillaaseef galata kan kenne abbaa keenya Iyyoob. Waaqayyoon kan galateeffannu immoo gaarummaa keessattis hammeenya keessattis yeroo gaariin nu raawwatamus yeroo gaarii wanti hin taanes nuuf raawwatamus ta'uu akka qabu immoo hubachuu qabdan jechuudha. Hafuura qulqulluufis galanni haa ta'u. Galata meeqa? Galata tokko. Galata tokko Waaqayyoof gashina jechuudha. Kanaafuu Sillaaseen haala kanaan galata ni fudhatu jechuudha nurraati. Kunoo waaqeffannaa keessatti akkasiin isaaniin waaqessina. Meemmee waldaa biroo laala. Waldaa Protestaantii gaafa deemtan meemmee Sillaasee akkamittiin galateeffatu dhageessanii beektu laata? Ijoollee Waaqayyoo waaqa isaanii akkamittiin galateeffatu? Yesuus qofa jedhu miti. Nuti garuu Sillaasee akkasiin galateeffan argitanii manni amantaa Ortodoksiin hagam akka isheen cimtu akka taate akka jabaattan immoo amantaa keessanitti boontaniif sagantaan kursiif darbaa jira. Dhugumaaf taanaan Sillaaseen ajaa'iba akka ta'e. Waa'ee isaa dubbachuun nuuf hin danda'amu garuu maal goona? Ni waaqessina. Ni jilgeenfannaaf gammachuudhaan of laannaaf kanaafidha.
inni biroon galata dubroo Maariyaam guyyaa kibxataa Uddaasee Maariyaamii kan jennu kadhannaa amma kana kadhannee erga raawwanne booda guyyaa kibxataa immoo kan kadhatamu jira torbee tokko jechuudha. Uddaasee haala egziitina Maariyaam zeetanabbab ba'ilata saluus guyyaa facaasaa yookaan kibxataa kan dubbifamu fedha isaatiin hin jedhu fedha abbaatiin hin jedhu fedha hafuura qulqulluutiin dhufee nu fayyise fedha isaatiin jalqaba fedha isaatiin osoo hin feene dhufuu hin danda'u Waaqayyo ilmi fedha isaatiin dhufe achiyoo fedha abbaa isaatiin dhufe fedha hafuura qulqulluutiin dhufe fedha ta'uu qabu Sillaaseen asirraa maal hubattu Sillaaseen fedha ta'uu qaban Sillaasee አንድ ፈቃድ አላቸው eeyyenu sadummaadhaan hin qoodamu fedhi isaanii jechuudha ajjeesuun fedhi isaanii tokkodha fayyisuun fedhi isaanii tokkodha kanaafuu fedha tokkoon dhufanii nu fayyisanii kan hubanna jechuudha asirraati ijoollee Waaqayyoo kan hubanna jechuudha inni birooni bahaa ifaa kan jedhamu qulqulluun Efreem inni Sooriyaa kan dhiyeesse bahaa ifaa anqaasa biraan kan jennu keessatti iddoo baay'eetti dubbiin Sillaasee nuuf katabameera isaan keessaati lakkoofsa 4 gubbaarratti kan argattan bahaa ifaa lakkoofsa 4 irratti kan argattanii abboommiin kurnan quba isaatiin kan barreeffaman gooftaan hundumaa ilmi Waaqayyoo garaa kee keessa bulee gadameessa kee keessa bulee hafuurri qulqulluunis sirra bulee si qulqulleesse humni Waaqayyoo si jabeessee nun jedha hubadhaa humni Waaqayyoo maal si godhe si jabeesse asirratti qaama sin argachaa jirtu dubroo Maariyaam gaafa isheen ilma Waaqayyoo kaan Yesuus Kiristoosiin ulfoofte qaamonni sadan kun irratti raajii raawwatan jechuudha tokkoffaani Waaqayyo ilma isaa ergee gadameessa kee keessa akka bulu fedha isaa ta'e hafuurri qulqulluun dhufee si qulqulleesse humni Waaqayyo abbaa immoo si golbee yookaan immoo si jajjabeesse sababiin isaa dubroo Maariyaam waaqummaa kana yookaan abidda kana kan isheen baatte gadameessa ishee keessatti osoo isheen gubinidha jechuudha akka isheen gubneef kan dandeesse eenyudha Waaqayyo abbaa ilmi immoo qaama addaatiin dhufee gadameessa ishee keessa buufate jechuudha waaqummaa kana akka baattuuf dandeessise jechuudha hafuurri qulqulluun immoo ishee filate dubartoota keessaati shamara baay'ee jira shamara Galiilaa baay'eetu jira isaan keessaa dubrummaa kan qaban baay'een jiru garuu qulqullummaadhaan adda kan taate dubroo Maariyaam ishee filate jechuudha hin qulqulleesse daddarbaan cubbuu akka isheetti hin darbineef gadameessa Haannaa keessatti ishee eegee jechuudha kanaafuu abbaan keenya Efreem akkanaaf nu ibseera akkasumas bahaa ifaa lakkoofsa 12 gubbaarrattis ammas nuuf dabaleera jechuudha waa'ee dubbii Sillaasee akkas nuun jedha maqaa kee waamuudhaan kadhannaa dhala namaa hunda gara sadan addaa ta'anitti gara abbaa gara ilmaa gara hafuura qulqulluutti nuuf dhiyeessita eenyuun jedha kana qulqulluun Efreem dubroo Maariyaam jedha jechuudha dubroo Maariyaam gara abbaatti gara ilmaatti gara hafuura qulqulluutti maal godhe nuuf dhiyeessite jechuudha isheen fuula Waaqayyoo fuulduratti surra qabeettii waan taateef abbaan keenya Luqaas kitaaba isaa wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 28 kaasanii gaafa dubbistan maal jedha qulqulluu Gabri'eel ati fuula Waaqayyootti surraa argatteettaa jedha Sillaasee fuulatti surraa kan argatte jaalatama kan argatte dubroo Maariyaam nuuf kadhatti gaala gara eenyutti gara abbaatti gara ilmaatti gara hafuura qulqulluutti nuuf dhiyeesse cubbuu keenya nuuf kadhatti cubbuu lammii kee akka dhiisistuuf abbaa ilma hafuura qulqulluu irraatii aangoo argatteetta aangoo guddaa argatteetti dubroo Maariyaam eenyu irraati Waaqayyo irraati yookaan abbaa ilma hafuura qulqulluu irraatii maal argatteetti aangoo argatteetti jechuudha kanaafuu dubroo Maariyaam fuula Waaqayyootti illee ajaa'iba akkamii akka isheen qabdu as keessatti ni hubattu jechuudha inni birooni qabxiin biroon galata ergamootaa yaaddeessaa melaa'iktu kan jennu jechuudha kadhannaa keenya yeroo hundaa erga xumurree booda dhumarratti kan raawwannu galata ergamootaa jedhama egaa akkas nuun jedhan immoo ergamichis deebisee akkas jedheen dubroo Maariyaam ergamaa qulqulluu Gabri'eel wajjin waliin haasaa turan ergamaan akkasidhaan deebi'e jechuudha hafuurri qulqulluun si eegaa humni Waaqayyoo sirra bula kan sirra dhalatu kunis sadan qulqulluu keessaa qulqulluu isa tokkodha ittiin jedhu hubadhaa sadan qulqulluu keessaa kan sirra dhalatu eenyudha sadan qulqulluu keessaa tokko ka ta'e ilma Waaqayyoo sirra dhalata maqaan isaas Amaanu'el jedhama Hakuumoofaa keessatti Isaayyaasiin dubbatameera jechuudha raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gaafa dubbistan durbiin durummaadhaan ulfooftee ni deessi
durba. Maaliin hojii hafuura qulqulluutiin ulfoofte. Isa boodoo ni deessi. Maaliif durbaan deessi? Sababa kanaafuu kan ishee irraa dhalatu immoo qaama sadan keessaa tokko akka ta'e ilmadha jechuudha. Kun immoo maal nutti ibsaa? Qaama sadan keessaa dhalachuun kan danda'amu eenyu qofaaf jechuudha? Ilma qofaaf akka ta'e. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:35 dubbisaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 1:35 kutaa kitaaba kanaa wajjin kadhannaa kanaa wajjin walitti dhufaa jechuudha. Egaa kun sirna kadhannaa galataa Maariyaam yeroo hundaa fi guyyaa keessatti xiqqoo isheen keessaa fudhadhe isinitti agarsiise. Isin immoo kanaaf keessa deebi'aatu dubbisaa. Keessumaatii gaafa kadhannaa kadhattan kun maaliif wajjin walitti dhufaa? Dubbii waaqummaa, dubbii namatoo waaqayyoo moo dubbii sillaasee wajjin walitti dhufadhaatii gaafadhaa. Baradhaa jechuudha. Namoonni gaafa isin gaafatan jiru jechuudha. Keessumaa shakkitoonni maali kunoo calluma jedhanii oduu durii dubbistuu isinii. Kun ikkoo waa'ee Kiristoosiin, waa'ee Yesuusiin dubbatu, waa'ee sillaaseen dubbatu isiniin jedhu kitaaba sanaan itti agarsiisaa jechuudha. Itti dubbadhaa. Egaa kutaanni sirna waaqeffannaa keenya keessatti nu gargaaru kitaabni addaa immoo kitaaba kidaanii yookaan waadaa. Kitaabni kidaanii gurguddaan lamadha. Kidaan Zeneg, Kidaan Zesarg jedhameetoo Kidaan Zeleelit bakka sadiitti qoodama. Kidaan Zeneg, Kidaan Zeleelit, Kidaan Zesarg. Yookaan immoo waadaa ganamaa, waadaa halkanii fi waadaa galgalaa jedhamee bakka gurguddaa sadiitti qoodama akka beektan. Kutaa sadiitti qoodameetu jira waan ta'eef. Kanaafuu achi keessattis waa'een dubbii sillaasee bal'inaan barraa'ee jira. Achi keessaatii jalqabaa Qidduus gaafa jedhu yookaan immoo qulqulluu jedhee lubni erga raawwatee booda dhuma irratti jechi jedhamu jira jechuudha. Abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluufis galanni haa ta'u. Har'as yeroo hundas hanga bara baraatti ameen. Ameen nuuf haa ta'u. Sadan addaa kan ta'e Waaqayyo jiraataan dhiifama nuuf haa godhu jechuudhaani abboonni keenya sirna ganama sirna kidaan irratti akka nu sillaasee galateeffannuuf kadhannaa kana nuuf banu jechuudha. Kan isin ajaa'iba. Abbaaf galanni haa ta'u. Eeyyee galanni isaaf haa ta'u. Isaaf maal goona nuti? Galata qofa laannaaf ijoollee Waaqayyo. Isaaf galanni haa ta'u jennee argitanii? Isaaf kan laatamu galata qofadha waan ta'eef. Ilmaafis galanni haa ta'u eeyyeenoo dhufee nu fayyise waan ta'eef foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa nuun jedhe waan ta'eef isaaf galanni haa ta'u. Hafuura qulqulluufis galanni haa ta'u. Nurra bulee kan nu qulqulleessu gara wanta gaariitti kan nu oofu gara gaabbiitti kan nu geessu isaafis galanni haa ta'u. Yoom har'as boris bara hanga bara baraatti yeroo hunda jechuudha. Waaqayyo yeroo hunda galateeffama. Yeroo rakkannus inni galateeffamaadha. Yeroo dhiphannus inni galateeffamaadha. Yeroo jiraannu yeroo duunus inni galateeffamaadha. Yoo jiraannes ni galateeffanna, yoo duunes ni galateeffanna jechuudha. Yeroo hunda galateeffama waan ta'eef Waaqayyo gooftaan. Samii irratti afaan ergamootaatiin galateeffama. Qulqulloota warra lubbuun jiran samii irratti isaan galateeffama. Addunyaa kana irratti immoo warra cubbuumaatiin ni galateeffama. Uumamtoota hundumaa ni galateeffama Waaqayyo gooftaan. Yeroo hundumaa galateeffamaadha waan ta'eef. Inni galata qofa barbaada duraati jechuudha. Ameen nuuf haa ta'u. Ameen jechuun barnoota amantaa keessatti iddoo guddaa qaba ijoollee Waaqayyo. Eeyyee galanni nuti isaaf laannu sun immoo deebisee cubbuu keenya qulqulleessu nuuf haa ta'u ameen jennaan jechuudha. Haa ta'u nuuf haa ta'u ameen. Yeroo baay'ee ameen jenna. Maaliif nuuf haa ta'u jechuudha. Namoonni tokko yeroo baay'ee ameen jechuu ni nuuf wala argitanii. Naaf haa ta'u jechuun akkamitti nuufama ijoollee Waaqayyo. Osoo lallabamaa jiru Waaqayyo akkas niif haa godhu cal jedhee nama ilaala namoonni keenya tokko. Isaaf hin ta'u jechuudha barra. Amantaadha kun. Namni tokko sin eebbifee jennaan naaf haa ta'u ameen jedhaa fudhadhaa dafaa ergaa. Naaf haa ta'u jedhaa. Maaliif wanti dubbatame sun isiniif ta'a yoo amantan immoo isiniif ta'a jechuudha. Amma abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u gaafa jennu eeyyee haa ta'u anis nan galateeffadha. Anis akka ergamootaan galateeffadha eeyyee naaf haa ta'u galateeffannaan kun akkan galateeffadhu Waaqayyo afaan koo naaf saaqu jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda immoo akkas gaafa goonu cubbuun koo immoo naaf dhiifamu akka jirru immoo bachuu qabna. Gadi fufee maal jedha? Waaqayyo jiraataan dhiifama nuuf haa godhu jedha. Kitaaba waadaa yookaan kitaaba ganamaa keessatti haala kanaan waaqeffanna jechuudha. Itti fufee immoo ammas lubni akkas jedhee nu dubbisa jechuudha. Beekaa fi humna qabeessa kan taate beekaan si qofadha jedha. Dhiifamni kee kan baay'ate osoo cubbuu jechaa oollu ati kan nuuf dhiistu Waaqayyo lubbuu uumte. Kan nuu meessidha lubbuu gaafa jennu foonii ho'i nuumne hin jenneef lubbuuf fooni tokkodha waan ta'eef walitti waameetu jechuudha. Waaqayyo lubbuu uumte. Addunyaa dursa abbaa irraa kan alatti addunyaan osoo hin uumamin dura samii fi lafti kun osoo hin dhufin dura abbaa irraatii amalummaa keetiin kan alatti siin si galateeffanna eeyyee eenyuun ilma abbaas ni galateeffanna ka
ilma abbaa si qofaa abbaanis si qofa akka dhale ni amanna. Eeyyee ilma biroon akka hin jirre tokkicha ilma keessa ni galateeffanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 gubbaa irratti Waaqayyo Gooftaan abbaanii ilma isaa jaallatu sana gara addunyaatti akka erge nutti himachuudha. Ilma isaa tokkicha nuun jedhe ta'uu qofa waan qabuuf jechuudha. Ilma hangafa kan taate jecha abbaa kan si waamnu hunda keenyaaf kennaa kennuuf kenni. Wanta nu kadhan wanta si kadhan hunda kennaa kennuuf kenni. Harka keenya bal'isnee gara kee dhufneera ganama yeroo hunda luboonni akkas nuun jedhu ijoollee Waaqayyoo. Buddeen keenya guyyaa nuuf kenni jennaan jechuudha. Buddeen keenya kan nyaannu akkamii kan foon keenyaaf ta'u. Buddeen keenya dubbii sagalee kee nuuf kenni. Buddeen keenya guyyaatti nuuf ta'u fooniif dhiiga kee nuuf kennee ganama harka keenyatti bal'isna waan ta'eef. Kuni kadhannaa ajaa'ibaati. Yeroo hunda ganama abboonni keenya kadhannaa barii irratti kan nuuf kadhatan. Yeroo hundumaa kana qalbeeffachaa kadhachuun nurraati eegama jechuudha. Kitaabni kun kitaaba kadhannaa barii irraati kan isiniif dhiyaate. Kan biraa immoo kitaaba sa'ataatii yookaan kitaaba dhaabbannaa barii kan jedhamu jira. Kitaaba sa'ataati. Abbaa Giyoorgis Zaggaasichaa kan nuuf dhiyeesse. Abbaa Giyoorgis beekaa mana amantaa keenya Itoophiyaa kan ta'e. Qeerloos isa Itoophiyaa kan jedhamu. Itoophiyaa Qeerloos kan jedhamu. Barnoota ajaa'ibaa mana amantaa keenyaaf kan kenne. Kitaabni sa'ataat jedhamu yeroo hunda sa'aatii 24 mana kiristaanaa keenya tajaajila. Sa'aatiidhaan Waaqayyo akka galateeffamuuf sababa isaa kan ta'eef jechuudha. Hubadhaa. Kanaaf akkasuma jedha jechuudha. Yaa Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu hafuurota hamaa kan naaf naasisii. Hafuurota hamaa kan jedhaman naannoo koo kan jiran naaf naasisi narraa balleessi. Jedhee kana jechuudha abbaan keenya gaafanni kadhannaa isaa jalqaba eegalu jechuudha. Jalqaba ni mallatteeffata. Haatti booda ni tasaayee. Sin mallatteeffate Waaqayyo si nama nadhaa. Hafuurota hamaa narraa fageessi. Sin kadhadhaa sifan jilgeenfadhaati. Bitaa fi mirga naannoo koos kan jiru hunda narraa fageessi. Kara bitaa koos kan jiran, kara mirga koos kan jiran, fuuldura koos kan jiran, dudduuba koos kan jiran narraa fageessi jedha. Hafuurota hamoo kan ta'an. Qaama koos kan na waraanan narraati arii. Qaama koo keessa lixanii kan na waraanan jiraatan narraati arii. Eenyu isaan? Yaa Waaqa Abbaa, yaa Waaqa Ilma, yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu. Diina koo narraati fageessi jechuudhaan ni kadhata jechuudha. Itti fufees addunyaa dura kan turte barri kan siif hin lakkaa'amne jedha. Addunyaa dabarsitees kan jiraattu. Addunyaan kun akkasin itti fuftu hin darbiti. Dabarsitee immoo kan jiraattu. Maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu ka'eensi eebbisaa, ka'eensi mallatteeffadhaa, ka'eensi waaqessaa jedha. Siifan jilgeenfadha ka'ee hafuura hamaa kana narraa fageessi. Ansi malee waayyuu hin qabu jedha. Maqaa sadan tokkummaa kana qabadheen itti hirkadhaa. Isin ittiin hirkadha hirkannaan koo isini jedha. Faaruu Daawit boqonnaa 23 gaafa dubbistanii Waaqayyo tiksee koodhaa erga jedhee booda ani inni ulee isaatti na hirkisaa. Ulee isaatti an hirkadhaa. Uleen isaa kan jedhame suni fannoo isaatti hirkanna jechuudha. Sagalee dubbii isaatti hirkanna jechuudha. Abbummaa isaatti hirkanna jechuudha. Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu. Si qabadheen sitti hirkadhaa. Seexanni narratti aboo hin qabdu. Yoon kufees sinan ka'a. Ka'uun koos sinidha. Yoon kufees sinan ka'a. Yadiina koo hin gammadin jedhee Daawit akka dubbate. Sinan ka'a. Sitan hirkadhaa. Jechuudhaani nuuf hima jechuudha. Yoon dukkana keessa deemes inni naaf ifadhaa. Naaf iftaa. Yoon dukkana keessa deemes ati naaf iftaa. Yoon sitti hirkadhes ati maal koodha? Ati hirkannaa koodha. Yoon dukkana keessa deemes ati ifa koodha. Ifadha waan taateef ati. Jechuudhaani Waaqayyo Abbaa Waaqayyo Ilmaa haala kanaan ajaa'ibsiifata jechuudha. Addunyaa dura kan turte, addunyaa dabarsitees kan jiraattu, Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf yeroo hunda galanni haa ta'uufi jedha. Addunyaa dura kan ture, har'aas kan jiru, gara fuulduraattis kan jiraatu. Waaqayyo Abbaa Waaqayyo Ilmaa Waaqayyo Qulqulluuf maal ta'u? Galanni bara baraan haa ta'u. Jechuudhaani haala kanaan galateeffata jechuudha. Abbaan keenya Abbaa Giyoorgis. Itti fuudhaanis galata maarenna ab yookaan yaa abbaa nu fayyise kan jedhu irratti waan baay'ee kaa waa'ee dubbii Sillaasee. Waaqayyo Abbaa samii fi lafa uumte nu fayyisi. Ilma Waaqayyo Iyesuus Kiristoos nu fayyisi.
yaa Phiraaqliixoos hafuura qajeelaa cubbuu koo naaf dhiisii jedhe. Cubbuu koo naaf dhiisii. Nu fayyisii cubbuu koo naaf dhiisii. Waaqayyo qofatu cubbuu namaa dhiisa ijoollee Waaqayyo. Yeroo baay'ee yeroo kadhanne Waaqayyo cubbuu keenya nuuf dhiisa jechuudha. Heetuudhaanis akkasuma jedhe yaa abbaa nu fayyisii haalleluuyaa. Samii fi lafti osoo uumamin dura kan turte yaa abbaa nu fayyisii haalleluuyaa jechuun bara baraan kan jiraattu jechuudha. Yeroo hunda kan jiraattu jechuudha. Samii fi lafti osoo uumamin dura kan turte yaa Waaqayyo yaa abbaa maal na godhe na fayyisii. Yaa ilmaa nu fayyisii haalleluuyaa. Samii fi lafti osoo uumamin dura kan turte ilmaa jechummaadhaan kan turte abbaa kee keessa kan turte nu fayyisii. Yaa hafuura qulqulluu nu fayyisii. Nu yaadadhu dhiifamas nuuf kenni jedha. Dhiifamas nuuf godhi jedha. Yeroo hunda kana jenna jechuudha. Yeroo hunduma galata Waaqayyoo galata Maharinni Aab jedhamu irratti kana jenna jechuudha. Maharinni Aab haalleluuyaa. Maharinni Wald haalleluuyaa. Wata saalanne jenneetoo ni galateeffanna jechuudha. Nuuf dhiisii gara keenyatti deebi'i. Nutti araarami yaa Waaqayyo abbaa yaa Waaqayyo lamaa yaa Waaqayyo hafuura qulqulluu jenneetoo sirna galatoo keenya sirna kadhannaa keenyatti isaaniin jajannaa jechuudha. Kuni maal isinitti ijoollee Waaqayyo dhugumaaf taanaan sirni waaqeffannaa mana amantaa Ortodoksii hagam akka isheen dubbii Sillaasee bal'inaan barsiistu nutti himaa jechuudha. Egaa barnoonni keenya irraa sirna kadhannaa keessatti dubbiin Sillaasee maal fakkaataa kan jedhu akkasumas kitaaba waadaa yookaan matsaafa kidaan kan jennu keessatti akkasumas immoo kitaaba sa'aataati dhaabbii halkanii keessatti xiqqoo ishee jechuudha isinitti agarsiisuuf. Kitaabni kun akkuma jiru namoonni baay'een hin beekan ijoollee Waaqayyo. Kitaaba kana irraati akka kadhattan akka ittiin fayyadamtan isinitti himaa. Abboonni keenya haala kanaan nu barsiisaa. Har'aaf nu gahaniiru nuti immoo barnoota kana barannee dhalootatti fufsiisuu akka qabnu fedhaaf eeyyama Waaqayyo isa guddaa nuuf haa ta'u. Kutaa itti aanu immoo kutaa 13ffaa dubbii Sillaasee sirna qulqulleessaa keessatti yookaan sirna galatoo keessatti yookaan siraata qiddaasee keessatti immoo maal fakkaata kan jedhu waliin barannaa Waaqayyoof galanni haa ta'u eebbifamaa.